bakkan jalqabuun beeku namni na argartu adaraa waaqa adaraa lafa adaraa akka amantii keessanitti sin qabe warri dhala qabdan warri hin qabne adaraa dhala keessanii warri qabdan adaraa warri hin qabne argachuun keessanii naaf adaraa waaqa lafa isinitti kennadhe viidiyoo kana sheer gootan malee biraan darbina adaraa waaqa lafa adaraa waaqa akkuma argaa jirtan viidiyoo kaameraa isinii fayyadu manni kaleessarraa ka'echuudha kaleessarraa jalaa kaasanii kun keessi kushinaadha waggaa tokko guutuun as keessatti bokkaa faduudhaan dararamaa ture jechuudha. Kana duras bakka deemu tokko silan hin qabneef jechuudha. Kaleessa immoo kanatti irraan ilaa diddiigamee deeman jechuudha. Maaloo bakka naqin qabu osoo hin jedhuun kana fakkaata. Video biraatiin walitti deebineeti jira. Videoon koo har'aa immoo baay'ee wanta namatti dhaga'amuu fi dadhabbii waggaa hedduu dadhabanii gaafa immoo itti gallee boqanna jedhanii biyya ofitti galanii boqatan gaafa immoo bakka boqonnaa dhaban kana baay'ee tokko wanta nama gaddisiisu gaa akkuma miidiyaa irratti argitan namni obboleettii keenya kana hin beekne hin jirtan jedheeti yaadaa hundi keessanuu ni beektu miidiyaa kanarra baay'ee irree argamuuti baattu. YouTube shi waan ofiitu bidha jechuudha. Waan ofiitu bin shamarree cimtuu fi shamarree jabduu akkuma nama kamiyyuu biyyoota Arabaa dalagattee galtee jireenya ishii eegaltee mana ijaarrattee jireenya ishii eegaltee har'a mucaa tokko godhattee mucaan ishiillee ganaa reefu deessee waggaadhaa gadi jechuudha. Ishiis maaltu mudate yoo jettan akkuma beekamaatii jiru kana yeroo hammaa kana manni diigan baay'ee cimeetii jira. Waggaa darbeera obboloonni keenya baay'een isaanii akkasitti humna isaanii itti dadhabanii biyya namaa keessatti waggaa dheeraa hojjetanii gaafa immoo galanii mana ijaarrannee bultii qabanne jedhanii gaa'ila isaanii qabatanii ilmoo horatan immoo osoo hin beekamin dhufeetii manni isaanii irratti diigamaa jira jechuudha. Maaliif taanaan haalli jireenya biyya keenyaa kun keessi baay'ee ulfaateetii jira. Maaliif taanaan jireenya biyya namaa keessa jireenya mana namaa keessaa hundi keessanuu ni beektu keessa jiraachatii jira jechuudha. Obboleeyyan keenya baay'een isaanii bakka jireenyi biyya namaa nagaheera. Ani kana booda jireenya gaariin jiraachuutii barbaada. Hojjedheera waan ta'eef mana iddan qabaadhee akkuma ta'e sana keessatti gibbii koo keessatti waa tokko dalagadheetii jiraadha jedhanii kan jireenya biyya namaa gaafa isaan jibbisiisu karaa jireenya dhuunfaa isaaniitti galanii jiru jechuudha. Har'a obboleettiin kun waggaa darbitee edda baay'ee cannaqamaatii turte. Yeroo sadiif qorqorroon irraa diiggateetii jira. Yeroo sadiif jechuun irrumatti bakka deemtu waan ta'e hin qabneef achumatti qorqorroo moofaafaa bittee irratti godhachaatii turte jechuudha. Dararaa guddaadha. Isa biraan immoo akka Waaqayyoon ilmoo kenneef immoo ilmoo ishii garaa keessa osoo jirtu guyyaa meeqa gaafa namni illee namaa naha ulfataatee garaa ishee gaafa fuulduratti qabdee isaan kadhattu namni garaa namatti jabaata. Gara jabummaan inni akkanaa eessaa dhufe? Har'a mucayyoon kun guyyaa tokko nyaattee ta'uu danda'a, beeloftee ta'uu danda'a. Ijoollota obboleeyyan keenya meeqa isaaniitti dadhabanii kan gatii dadhabbii isaanii argachuutii dadhaban jechuudha. Kanaafuu obboloota koo kara fuulduraatti irree miidiyaa kana argaatii jirtu lafa seeraan ala ta'e lafa kaarta pilaanii hin qabne hin bitatinaa jechuudha. Namni isa kaarta pilaanii qabu sanaayyuu karaa ittiin harkaa saamuu barbaada. Saamichi ammaatee jira biyya keenya keessatti. Gaafa teessanii yaaddanii kun biyya kooti jettee gaafa shakkii keessa galtu ni jira jechuudha. Har'a obboleettiin kun yeroo sadaffaa ishiitiif qorqorroon irraa diigamee ammarreen kinoo girgiddaa diigutti jiran jechuudha. Girgiddaa tokkittiiti afeef bokkaan kara gubbaarraa hiyyaa argitaniiti turtan jechuudha. Har'a mucaa daa'ima ganaa araasii waggaa hin guunnedha isheen kan of harkaatti qabdu. Qarshii qabaattee akka namaa deemtee mana kireeffattee jiraachuuti hin dandeessu. Yeroo ammaa kana immoo mana kiraa dhiisati bakka tokko geejjiba bakka tokko kara magaala tokko dhaquufu geejjiba hangam akka nama barbaachisu argitanitti. Mee yaa obboloota koo warri ishii viidiyoo ishii sana argitan viidiyoo ishii kanarree as keessa isin galchuutii hin danda'a. Maatii koo warreen taatan naannoo 3,000 oltu jirtu as jala jechuudha. Mee sheer godhaa. Namoota baay'eedhaaf yoo sheerii gootan namni immoo ishii gargaaru nama tokko lama qabaachuutii dandeessi waan ta'eef dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Waggaa tokko guutuu oftuma ishiin dhiphattu anillee ishii faana dhiphachaatiin ture. Maaliif taanaan nama amala qabeettii fi kaayyoo qabeettii waan taateef jiruun biyya namaa nagee jettee har'a gaafa immoo mana ishii ho'ifattee jireenya gaarii jiraachatii jirtu
osoo hin beekamin gaafa manni ishee irraa diggamu ani baay'ee tokkoon itti gammadee ture jechuudha. Bakka kana booda sirraa hin diggamu bakka jabaadhu jedha Waaqayyoon. Hanga guyyaa har'aatu kan keessa si jiraachise isatu beeka waan ta'eef jajjabeessatiin turu. Har'a garuu gaafa bokkaan gubbaa irratti roobee daa'ima sanas cinqii sana keessaa baatee daa'ima harka ishiitti qabattee teessu gaafa dhufanii irratti diigan viidiyoo ishii sana argitan warri hin argine immoo as keessa isin galchuutii hin danda'a jechuudha. Obboleewwan keenya meeqaa isaaniitu akkanatti bu'aatee jira jechuudha. Maali gara jabummaan namni tokko edda dhiiga tuftanii fiddanii namni tokko kasinii iyyaanne nuti mootummaa qabna moo bakka qabeenyi keenya akkatti guyyaa hadiidhaan kan dhiiga tuftee akkasiin ijaarratte kana innaa dhufanii irra dhaabbatanii diigan dhugaa kana caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Namoonni baay'een lubbuu isaanii dhabanii jiran jechuudha sababa lafa kanaatirraa. Nagee jedhanii waggaa 10-15 irratti hojjetanii dhagaadhaan ijaarratanii mana akkamii osoo keessa hin jiraatin kan dhufanii irratti diigan baay'ee isaaniitu jiru. Egaa maal goonu eenyutti iyyan nagaa nuti? Eenyutu nu birmataa? Eenyutu nu qaqqabaa? Humna keessan akkasitti umurii keessan aarsaa gootanii gaafa biyya galtanirree jechuudha. Inni biyya keessa taa'u isiniif hin yaadu. Maal isiniin jedha? Biyya namaa hooltee galtee achi taa'aa baatee umurii ishii deemee kana maaltu ishii fuudha warreen jedhanii nama foggoran irree ni jiru jechuudha. Ishiin garuu umurii ishiitiif kan umurii ishii biyya namaatti gubdee kaayyoo ishiitiif karoora kara fuulduraatiif malee boru daa'ima godhadhee daa'imti koo kun akka kiyyaa sigdatii hin bahin jetteeti kan shamarran biyya arabaa yeroo baay'ee tarrabamnu kanaaf jechuudha. Har'a garuu mucayyoon kun garaana nyaatte akka maal akka gootu hin beektan. Boontuu chaayinaalii ni beektu. Akkanatti hanga guyyaa har'aatti waggaa tokko darbiteerti. Baadiyyaa keessa jirti harmee ishee bira jechuudha. Ishiinis akkasuma manni ishee irraa diiggate. Argitan gaafa isin umni keessan biyya namaatti mana madaamii keessatti dadhabee galee mana ijaarranna jettanii itti gammaddanii teessan gaafa isin irraa diiggatu osoo ana ta'e jettee gaafa laaltu baay'ee tokko sitti dhagahama jechuudha. Namummaa namaatuma kamiyyuu akkaatuma ati itti jiraattuyyuu si wallaalchisa waanuma ati jettuyyuu si wallaalchisa jechuudha. Maalitti deematee jira biyyi keenya kun jenne? Biyyi keenya kun karamitti deematee jira? Obboloonni baay'een irree kara fuulduraa lamni sinii argame bakka rikkaasha sinii ergame lafa booda kaarta pilaan itti baasna jedhanii maatii sinii bitaatee jiran ni jiru jechuudha. Isa wanti barbaade'aaf kinoo akkanatti gaafa isin mana irratti diiggattan mana irratti ijaarratanii jireenya keessan eegaltan jireenya ho'ifattan akkanatti guyyaa tokko sin harkaa bittinneessanii qilleessa sin godhu. Har'a mucayyoon kun gaafa bokkaan gubbaarraa itti roobu eessa dhaqxe? Sa'aatii kanatti namni illee nama walitti qabu hin jiru. Gargaarsi baay'ate hundumtuu jireenya Itoophiyaa keessa namni kamiyyuu of jibbe karaa itti deemu dhabeetii jira. Karaa meeqas saamamaatii jira namni. Attumallee namni mana isaa keessa akka hin jiraanne kinoo manni irratti diigamaatii jira. Harka abbaa tokkootiin ikkoo ibidda gubuun nama dhibu. Namni jireenya biyya arabaa hin argine namaaf hin beeku silas namaa. Ati har'a irriba dhabdee kan warri mana daa'imaa hojjettanis argitaniitii beektu. Mana daa'imaa warri hojjettanis daa'imti ishiin xiqqoon ikkoo sin guddistanii erga guddattee booda mataa keessa sin dha'uuf kaatti. Otoo ati waa takka hin dubbatin isirra garagalteeti kan si dhaantu. Hojii gidiraa meeqatu jira biyya namaa keessa jiraachatii jirras itti jiraannes argineera waa baay'ee jechuudha. Waa meeqas dabarsineetii jira. Har'a gaafa fuuldura keessan bahee akkasiin gammadee yookiin kolfa koo kana gammaddeeti jechuutti dandeessu. Qormaata hedduu qoramee tan as ga'e jechuudha. Maaliif taanaan qormaata isa qoramtee qormaana nanaarraa asitti qorame kana immoo boru dhalli koo akka qoramu hin barbaadu waan ta'eef dhala koo boruutiif waan ol kaawwachuu barbaaduu fi akkasiidha jechuudha. Mucayyoon kun irree har'a kinoo hojjetattee biyyi namaa nagahaa jireenya koon eegala jettee gaafa mana jireenya ishee eegaltu akkanatti dhaqaniiti kan irratti bittinneessan mucuma kana qabattee eessuma deemti ka bokkaanoo gubbaarraa itti roobaa jira nama isa guddaa yoo ta'e ookee umaamiti. Har'a mucaa araasii kana qabattee eessa deemti? Karamitti deemti? Jireenyi namni harka qullaa jiruyyuu karaa itti deemudha. Ishiin garuu daa'ima dhiiga kana qabattee eessa deemti? Maaloo sheer waliif godha hundumtuu haa dhaga'u. Warreen irree kara fuulduraatti lafa akkasii ni bitanna jettan kan irraa of eeggachuutii qabdu jechuudha. Dhugaa waanuma gochuun dhabe waanuma godhuuf dhabeetani kanan kara keessan dhufe jechuudha. Wal gargaaruun immoo aadaa keenya. Yoorreen qarshii dhabne si jirra jedhanii nama sanatti aamilee horuudha jechuudha. Qabeenya amma kanaa gaafa qisaasa'u
osoo qabeenya harkaa qabaatte qabeenyi sun homaa miti. Duuti biyya waliin miti waggaa darbeera kan manneen nama akkasiin diiggachaatii ture. Duuti biyya waliin waan ta'eef ishiidhaan baatuun hin baane garuu osoo maallaqa of harkaa qabaatte ta'e yookiin mana kireeffattee jiraachuu dandeessi yookiin immoo bakka biraa lafa bitattee jiraachuu dandeessi. Har'a viidiyoo ishee argitaniitii jirtu. Viidiyoo ishee sanarratti arguutii dandeessu ani immoo nan beeka waa'ee ishee waan ta'eef. Isin miidiyaatti viidiyoo kana argitan waggaa guutuu osoo guyyaa gaafa tokko siqiqiidhaan waggaa guutuu otoo imimmaan bochuuti har'a kan qaqqabdee kinoo osoo gaafa ulfataatiin namni ulfaa duratti gaafa nani biyya jiru jechuudha. Gaafa dubartiin ulfaa tokko dhufte irratti deemachi nu fuulduraa jechuu dhiisati jaarsummaan guddaan kun siif ka'a bootaa si gallakkisa. Innammaa garuu gaafa ishiin maaloo narratti hin diigina eessan naqa mucaa kana hoo garaatti hin baadhaa gaafa jettuun akkamiin akka ishii ilaalaa godhan akkamiin akka ishii taasisaa turan argeetiin jiras dhageetan jiras jechuudha. Isiniif aaraa ta'uutii danda'a waggaa tokko guutuu garuu anis illee ciniinsuu ishii faana ciniinsadhee hin dhiisne jechuudha. Maaliif taanaan miidiyaadhuma kanarraa wal barree namoota miidiyaa kanarraa wal barte keessaa immoo ishii tokko namni baay'ee itti dhiyaadhu fi yeroo gammachuus yeroo gaddaas nama baay'ee walitti dhiyaannudha. Garuu har'a gaafa ishiin akkasiin bochuu natti dhaga'ame anarree viidiyoo kana kan hojjechiisuudhaaf dirqame kana jechuudha. Carraan ijoollee keenya biyya Arabaa jirtu gaafa akkas ta'u gaafa hojjettanii daaraa sin jalaa ta'u daqiiqaa tokko keessatti daaraa sin jalaa godhan baay'ee tokko namatti dhaga'ame. Biyyan qaba jettanii teega asii beelas dandeessanii eegus dandeessanii kara biyya keessanii galtu. Gaara kan biyya keessanii jireenya ho'aa kana jiraattan immoo kinoo jireenyi isa akkanaati jechuudha. Maal goona? Eenyutu nuuf mala? Maaltu nuuf mala nuyi? Eenyutu nuuf yaada egaa? Silaa hundumtuu akka bineensatti akkanatti qabeenya nuti cinqii meeqa hargineetti finne kanatti jedhaabee akkatti gadi nurraa jijjigsaa eenyudha kan mala nu malu. Kanaafuu viidiyoo kana bira hin darbina hanga dhumaatti irree dhaggeeffadha. Namoonni baay'een argitaniitu ijoolleen baay'een lubbuun isaanii darbee jira. Lubbuun isaanii immoo kan maatiin qaqqabee fi isaan aizoos jedhanii ishee bira dhaabbatanii isaan eenyu jedhan jira. Namni biyya keessa jiru waan akka dantaa hin qabu. Irraa diiggatus garuu shamarran biyya Arabaa kana keessatti isaanumatti yeroo baay'ee qormaanni kan baay'atu. Qormaata sana jalaa immoo hin kuufinaa fi Waaqayyo isa uumaa sin uume qofatti amanaa laphee guutuudhaan argadha. Har'a isaan mana sinirratti bittinneessan malee qoonqoo Waaqayyo uumte agabuu hin bultus. Seenan kun immoo jijjiiramee yaa bara sana jedhama waan ta'eef. Waaqayyo fayyaa guutuu nagaa biyya keenyaaf wanti nagaa caalee hin jiru. Yoo nagaan biyya kee keessa jiraatte qabaattus argattus dhabdus yoo nageen biyya keessa jiraate akka barbaaddetti jiraachuu dandeessa. Har'a mucayyoon kun karamitti deemti? Bokkaan gubbaarraa itti gadi naqa mucaa akkanatti of jala keessa teessi waraqata uffatte. Maaloo kana caala wanti nama gaddisiisu maaltu jira gaa? Eessuma dhaqaatii deemna gaa? Ishi immoo biyyuma namaatti afnamoo? Biyya namaatti afnamoo gaafa immoo waa qabannee biyya keenyatti gallisilaa saamichatu nutti baay'ata ta'uu akkanatti. Keenya kun malli maalidha jettanii yaaddu sinoo? Anaawoo gaafii natti ta'a dhugaa Waaqayyo dubbachuuf ganama galgala gaafii natti ta'a. Kanaaf viidiyoo kana sheerii godhaatii namoota yuutuubaroota gurguddaa ta'an chaayinaalota gurguddaa qaban biraan nuuf gaa. Egaa viidiyoon koo har'aa kanan qabadhee dhufe kana fakkaata. Obboleewwan koo jabaadha. Warroonni immoo akkasitti qabeenya keessatti ni barbadaa'e borni argattu qabeenya jechuudha. Fayyaatu caala waan ta'eef fayyaa yoo qabaattan immoo wanti hundumtuu ni jira. Carraa qabdu waan ta'eef Waaqayyoon kadhachaa gara lubbuu keessanitti kaachoo otoo hin taane boru isuma akkuma har'a hojjettee fidde kana qabeenyarree boru fidachuu dandeessa. Yaa Waaqayyo galata kee jettee fayyaa qofa na taasisi jettee anguma barbaadde si aarsuu kara lubbuu keetitti murteessi. Ofin ajjeesa jettanii murteessina. Namoonni baay'een haala akkanaatiin of ajjeesatii jiru jechuudha. Kanaaf obboleetti keenya kana bira immoo warreen dandeessan haadha abbanuun isiniin jira. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole like share gochuu hin dagatinaa. Warreen maamila maskii taatanii imbeektu bareedoo kan immoo yoo isinitti tole warroota chaayinaalii gurguddaa biraan naaf gaa akkasuma immoo warreen chaayinaalii kiyyaaf haaraa taatan like subscribe gochuun maamila keenya ta'an isiniin jira. Viidiyoon koo har'aa kanumarratti xumurama galatoo.